Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos aangoodhaaf taayitaa guddaadhaan du'a moo'ee ka'e. Diiyaabiloos ni hidhame. Addaam bilisa ba'e. Guyyaa du'aa ka'umsa isaatii eegalee nagaaniif gammachuun biyya lafaatiif ta'e. Ameen. Ija Waaqayyoo kan taatan abbootii koo luboonni, obboloonni diyaaqonoonni, saba Waaqayyoo, sabni kiristiyaanaa maqaa Waaqayyootiin nagaa Waaqayyoo isin qaqqabuun isiniin jedha. Mata dureen barnoota keenyaa kitaaba seenaa isa lammaffaa boqonnaa 29 lakkoofsa 11 gubbaa jecha jiru ta'a. Sagaleen kunis kan inni jedhu Waaqayyo isin filateera hin dagatinaa jedha. Waaqayyo isin filateera hin dagatinaa. Waaqayyo yeroo adda addaatti hojii isa guddaa irratti Waaqayyo waaqummaa isaatiin akka nu filatu, Waaqayyo uumama hunduma keessaa ilmaan namaa akka filatee mata dureen kun nutti hima. Bu'uurri barumsa kana Waaqayyo waan filatamneef isa Waaqayyo jaallateef isa Waaqayyo barbaadu akka taanu, akka ta'uttis akka jiraannu, dagannaa malee lubbuu keenyaaf akka dhaabbannu ibsuudha. Hizqiyaas mootii biyya Yihudaati. Bara kakuu moofaa keessaa, mootota ka'an keessaa, mootota Waaqayyo isaan barbaade, mootota Waaqayyo isaan filate keessaa, mootota Waaqayyo isaan jaallate keessaa Hizqiyaas nam tokkodha. Hizqiyaas biyya Yihudaatti yeroo mootii ta'ee filatamu biyya Yerusaalem waggaa 29 akka bulchee seenaan kitaaba qulqulluu keessa jiru nutti hima. Kanarraa kan ka'e saba Waaqayyo nu filachuun isaa akkamitti? Hizqiyaas eenyuuf kana jedhe yeroo jennu bara kakuu moofaa tajaajiltoota yookaan luboota mana Waaqayyoo keessa turaniif, luboota Lewwotaatiif, sanyii qomoo Lewwotaa keessaa warra argaman, mana Waaqayyoo warra dagataniif, tajaajila Waaqayyoo warra dagataniif, akka duratti abboolii keessanirraa akka fudhattanitti, Waaqayyoon akka tajaajiluu qabdanitti, Waaqayyoodha akka ta'utti tajaajila keessan laadhaa, tajaajila keessanirraa deebitaniittu, Waaqayyoonis dagattaniittu, jechi Waaqayyoo isin biratti dagatameetu jira. Kanaaf mana Waaqayyoo dhiistaniittu mana Waaqayyootti deebisaatii aarsaa keessan dhiyeessa. Tajaajila keessan isa miidhagaa sanaaf isa bareedaa sana itti fufa. Addaan kuttanii Waaqayyoon gaddisiistaniittu jedheetu Hizqiyaas isaanitti dubbata. Kanarraa kan ka'e yeroo yaada isaa kaasu maal jedha? Yaa ijoollee koo isin fuula isaa duratti dhaabbattanii akka isaaf ergamtaniif, urgooftuu qumbii fuula isaa durattis akka aarsitaniif, hojjettoota isaas akka taataniif Waaqayyoon isin fo'ateera hin dagatinaa jedhee jedha. Ijaa sagalee isaatiif Waaqayyo abbaan keenya maqaan isaa kan eebbifameef kan galatoome haa ta'u. Egaan saba Waaqayyoo saboota yookaanis immoo tajaajiltoota qomoo Lewwotaa keessaa kan turaniif Hizqiyaas isaanitti meeti jira. Hizqiyaas akka dagannaan hin taane jireenya isaa keessatti argateetu jira. Kitaaba mootota isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo raajicha Isaayyaasiin gara Hizqiyaasitti al tokko ergeetu ture. Kunis maali? Irra daddarba sabaatii fi dogoggora Hizqiyaas irraa kan ka'e duuti akkasatti dhufe. Duuti cimaan, duuti hamaan lubbuu isaa kan tursuu hin dandeenye akka itti dhufe. Dursee Waaqayyo raajicha yoggaatti ergu akkasittiin jedhe, yaa Hizqiyaas ijaa duutuu fi amma dafiitu mana kee sirreeffadhu, mana kee qaqqajeelfadhu, Waaqayyo hin duuta siin jedheera, ni duuta ijaa siin jedheef mana kee sirreeffadhu ittiin jedhe. Hubadhaa, mana sirreeffadhu ittiin jedhe Hizqiyaasiin. Hizqiyaas mana sirreeffachuudhaaf gaafa sirreeffadhu ergaa Waaqayyo ittiin jedhe gara mana sirreessutti osoo hin taane gara of sirreessutti deebi'e. Kallattii ba'aa biiftutti deebi'ee fuula isaatiif laphee isaa gara Waaqayyootti deeffate. Gara Waaqayyootti deeffatee Waaqayyootti iyyate. Waaqayyoos iyya isaa dhaga'e. Waaqayyoos kadhaa isaa dhaga'e. Battaluma sanatti ammas raajaa isaa deebisee Isaayyaasiin, yaa Isaayyaas deemiitoo kadhannaan kee na biratti siif dhaga'ameera. Bara qalbii jijjiirrannaadhaaf ta'u waggaa 15 siif laadheen jira jedhe. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanarraatii maal hubanna? Waaqayyo yoo gara isaatti iyyatan, Waaqayyo yoo gara isaatti bu'atan, Waaqayyo gara isaatti jilgeenfatanii laphee qulqulluudhaan, laphee diriirfatanii too yaada qulqulluudhaan,
yaada sirraadhaan gara waaqayyootti deebi'ee sabni kadhatu yoo jiraate namni kadhatu yoo jiraate waaqayyo dheekkamsa isaarraa akka deebi'u waaqayyo dheekkamsa isaatti kan hin ariifanne akkasumas immoo araara isaatiin waaqa guddaa akka ta'e kitaabni qulqulluun nutti hima. Waaqayyoos dha'icha bara kana nutti dhufe keessatti gara isaatti deebinee akka Hizqiyaas kadhanne araarri isaa akka nuuf ta'u eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Marree Hizqiyaas battala Isaayyaas itti himetti fuuldura waaqayyootti jilgeenfate gara waaqayyootti boo'eedha. Saba waaqayyoo anaaf isinirraas kan eegamu battala waaqayyo nutti dubbate irraa kaasne yeroo meeqa waaqayyo nutti dubbate yeroo meeqa waaqayyo nu gorse. Kitaaba Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14 irratti waaqayyo karaa tokkoonis karaa kan birootiinis ergaa isaa yookaan sagalee isaa ni dabarfata namni garuu hin hubatu jedha. Akka hubannoo argannuuf dagannaa malee hubannoodhaan itti jiraachuun nurraa barbaachisa. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irrattis ogeessichi Solomoon waggaa dubbatu maal jedha? Of eeggannaan akka nu eegu hubannaan immoo akka nu golgu kitaabni qulqulluun nutti hima. Kanaaf hubannoodhaan of eeggachuun nu barbaachisaa jechuudha. Hin dagatinaa kan jedhamne kun maali? Lo'oonni tajaajiltoonni yookaan luboonni lo'oota akka hin daganne kan isaan dhorkamanii mana waaqayyoo tajaajiluudha. Dura waaqayyoo dhaabbachuu hin dagatina. Waaqayyoo faarsaa dhiyeessuu hin dagatina. Waaqayyoon galateeffachuu hin dagatinaa jedhamaniiru. Har'a wanaaf isin saba waaqayyoo maali wanti nuti dagachuu hin qabne? Dagachuun bara kana dhaloota bara ammaa kana rakkoo guddaa keessa galchaa jira. Dagachuu jechuun hubachuu dhabuu miti. Dagachuu jechuun dhibaa'ummaa of keessaatii qaba. Waan beeknu hojii irratti oolchuu dhiisu, waan beeknu gochuu dhiisuun dhibaa'ummaadha. Dhibaa'ummaadhaan namni dagannaa keessa oggaa seenu eebba waaqayyoo bira argatu dhabeetoo dheekkamsa keessa galaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e maali wanti nuti dagachuu hin qabne yeroo jenneennu inni jalqabaa waamicha waaqayyoo dagachuu hin qabnu. Sagalee waaqayyoo dagachuu hin qabnu. Abrahaamin yoo fudhanne abbaa keenya Abrahaamin guyyaa battal tokkittiitu waamame. Yeroo 2-3 waamamne. Abrahaam biyya jirtu keessaatii dafii ba'i. Ani waaqayyo waaqni kee sin barbaada. Bakkan si geessutti deemi. Bakkan si agarsiisuttis ilaali. Bakkan si galchuttis galittiin jedhe waaqayyo. Abrahaam yeroo sagalee kana dhaga'u duubatti hin deebine. Dafeetu ergaa waaqayyo sagalee waaqayyo dhagayeetu bakka jiru keessaa ba'e. Maaliif waaqayyo Abrahaamin bakka sana keessaa waame? Yoo jenneenne abbaan Abrahaamii fi namoonni naannoo Abrahaam jiran waaqayyoon dagatanii waaqa tolfamaa waaqessu turan. Hojii kan biraa keessa seenanii turan. Waaqayyo waan ittiin ulfaanne keessa turan. Kanarraa kan ka'e waaqayyo dhiisiitii keessaa ba'i garansi baasutti garansi agarsiisutti dafii galittiin jedhe Abrahaami. Abrahaamis battaluma sanatti waan harka isaa keessa jiru ulfina waaqayyoof kan hin taane waaqa tolfamaa sana cabseetu ba'ee jira. Ammeenya cabsinee akka baanu. Dheekkamsa cabsinee akka baanu. Lola cabsinee akka baanu saba waaqayyo. Akka waaqayyoon dagannu kan nu taasise waan baay'eetu jiru. Sana hundumaa cabsinee isa waaqayyoon nuun jedhe sana sagalee waaqayyoo osoo hin dagatiin akka Abrahaam akka baanu waaqayyoon waa gargaaru. Waaqayyoon yeroo isa waamee ba'u Abrahaam ba'uu qofaa miti amanamummaa isaas hin daganne waaqayyoon amaneetu ba'e. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Abrahaami waaqayyoon amanee innis immoo tola ta'ee yookaan gaarummaa ta'ee isaaf lakkaa'amee jira. Aniif isin ammeenyaan liqinfamneetu jirra. Tola waaqayyoo irraa fagaanneetu jirra. Jibbaan liqinfamneetu jirra. Kanaaf waamicha waaqayyoo dhageenye gara waaqayyoon waamutti akka baanu eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kanarraa kan ka'e waaqayyoon amanuun dagatamuu hin qabudha. Inni lammaffaan gara waaqayyootti kadhannaa keenya dhiyeessuun dagatamuu hin qabu. Keessumattuu yeroo ammaa kana namoonni waaqayyoon amanu biyyi keenya Itoophiyaan parsantii 98 ol kan ta'u hundumtuu akka aaba amantaa isaatti hundumtuu waaqayyoon akka waamu hundumtuu waaqayyoon akka amanamu akka waaqayyoon amanu qo'attoonni garagaraa ni dhiyeessu. Biyya kana keessatti biyya waaqayyo mil'ate kana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu biyya waaqayyo filate kana keessatti amantoonni jirru gara waaqayyootti deebi'uun. Inni gara waaqayyootti deebinu yeroodhaaf miti. Yeroo ammaan tana dhaabbileen amantaatii fi qaamni mootummaa ergaa dabarsaniin ji'a tokkoof kadhannaa irra jirra. Ji'a tokkoof gara waaqayyootti bo'achuutti jirra. Bo'icha keenyas kadhannaa keenyas itti cimsinee itti fufuudha qabna. Kanarraa kan ka'e kitaabni qulqulluun Phaawulos maal jedha? Tasaloniqee duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 haga 18 irratti maal jedha? Osoo addaan hin kutin kadhadhaa. Waan hundumaanuu waaqayyoon galateeffadhaa. Kuni eeyyama waaqayyooti jedha.
kadhannaa keenya akka addaan hin kunne waan hundumaanuu gara waaqayyootti akka deebinu osoo addaan hin kutin akka waaqayyoon kadhannu waan hunduma irratti immoo argannaa keenya irrattis dhabuu keenya irrattis fayyaa keenya irrattis dhukkuba keenya irrattis gadda keenya irrattis gammachuu keenya irrattis daddaballee waaqayyoon akka kadhannu nutti agarsiisa jechuudha. Kara kan biraa wanti nu gochuu qabnu inni sadaffaan maali yoo jettanii wanti nuti dagachuun qabnu dagachuun qabaanne maali yoo jenne dadhabaadhaa fi nama rakkataa gargaaruu hin dagatina. Inni kun waaqayyo dureessaaf iyyeessa wanti nu wal bira kaa'eef lacheen isaanii akka wal gargaaraniif akka eebbarraa argataniif malee dureessa jaallatee waaqayyo iyyeessa jibbeetii miti. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti ogeessichi Solomoon hoggaa dubbatu maal jedha? Namni nama iyyeessaaf nama harka qalleessaaf waan gaarummaa taasisu waaqayyoodhaaf liqeessa. Waaqayyos immoo gatii isaa lubbuu irratti dachaadhaan isaa fi deebisee laataa fi deebii qaba, eebba qaba jechuudha. Kanaaf waaqayyo anaaf isiniin erga nu jaallateeti, erga nu filateeti waan gaarummaa hojjechuun nurraatii eegama. Inni ittaanu kan biraan maali yoo jenne waan gaarii hojjechuu hamaarraas fagaachuu immoo dagachuun qaba. Wanta gaarii yoo hojjenne hamaarraa yoo hin fagaanne wanta gaarii hojjechuudhaaf hin dandeenye. Wanta gaarii hojjechuudhaaf namni jalqaba waaqayyoon amanuudha qaba. Waamicha sagalee waaqayyoo dhaga'uudha qaba. Kun dagatameera taanaan dadhabaa jajjabeessuu hin dandeenyu, iyyeessa gargaaruu hin dandeenyu, beelaa nyaachisuu hin dandeenyu, hojii ammeenyaarraa deebi'uu hin dandeenyu. Kanaaf waan gaarii hojjechuudhaaf waan hamaarraa fagaachuun barbaachisaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Garbichi tokkoof gooftaa lamaaf ajajamuu hin danda'u. Garbichi tokkichi gooftaa lamaaf kan ajajamuu hin dandeenye maali? Namni luka lama qabu muka lamarra kooruu akka hin dandeenye. Namni biyya lafaatiif waaqayyoodhaaf qarshiidhaaf gooftaadhaaf bitamuu yookaan abboomamuu hin danda'u. Ijaa kana ta'eefi waaqayyoodhaaf bitamuu waaqayyoodhaaf abboomamuu nurraa barbaachisaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e saba waaqayyo isin filateera nuun jedha Hizqiyaas. Waaqayyotu nu filate. Waaqayyo hoggaa nu filatu uumamumaan nu filate. Uumamaan hoggaa nu filatu uumama hundumaa waaqayyo maal godheeti jira? Sagalee isaatiin callisuudhaan hoggaa uumu ilma namaa garuu adda taasisee harka isaatiin uumeera. Kanaaf Daawit hoggaa dubbatu akkas jedha. Faarfannaa Daawit 138 lakkoofsa 14 gubbaa hoggaa deemnee ilaallu. Ati nama bayeessaaf gaarii taasistee na uummatteetta na ijaarteetta. Kanaaf yaa waaqayyo sin galateeffadha. Waaqayyoon galateeffachuudhaaf saba waaqayyo nama ta'uun keenya gaadhame. Nama taanee waan uumamne qofaaf waan ija waaqayyotti waan fakkeeffamneef akka bifaaf fakkeenya waaqayyotti akka uumamnuuf ija waaqayyoon nu filateedhaaf waaqayyoon galateeffachuudhaaf waaqayyoon waaqeffachuudhaaf wanna biraa dhiisaati nama ta'uun keenya iyyuu gaadha jechuudha. Kanaaf Hizqiyaas waaqayyo sin filateera. Dhugaa dubbachuuf taanaan waaqayyo Itoophiyaa filateera. Dhugaa dubbachuuf taanaan dheekkamsi addunyaa kanarratti yeroo ammaa akka abiddaa boba'aa jiru kun waan ijji gurri keenya dhagaye hunda Itoophiyaa keessatti hin dhageenye, waan ijji keenya fagootti ilaalaa jiru Itoophiyaa keessatti ilaalaa hin jirru. Kanaaf saba waaqayyoo gowwummaa keenya dhiisnee too dhiiga warra Itoophiyaanotaa dhukkubni daddarbaan kun hin argatu jechuu keenya dhiisnee waaqayyoon nu jaallataa qofa jechuu keenya dhiisnee jaalalli waaqayyoo kan inni ittiin ibsamu isaaf abboomamuu ijaa ta'eef osoo hin dagatiin gorsa abbooliin amantaatii fi akkasumas immoo ogeeyyoonni seeraa kun wanna dhukkuba daddarbaa kanarraa nama ittisuu danda'u waan isaan nutti mammarayyuu kaawwachuun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana wanti nuti daganne duratti waaqayyo jaalalaan nagaadhaan walii wajjin jiraadhaa walitti dhiyaadhaati jiraadhaa nuun jennaan nuti immoo jaalalaan nageenyaa walitti dhiyaannee jiraachuu dadhabne. Kanarraa kan ka'e dhukkubni walirraa nu fageessu nutti dhufee jira. Kanarraa osoo hin dagatiin hubachuu irraa barachuutu nu barbaachisa. Yeroo amma walirraa fagaanne kana namni namarraa fagaachuuti miti harki keenya yeroo inni fuula keenya irraa fagaate kana gara waaqayyootti dhiyaachuun immoo nu barbaachisa. Kana osoo hin dagatiin gara waaqayyootti deebinee saba waaqayyoo hojii waaqayyoodhaaf malu gaarummaa waaqayyoodhaaf malu hojjennee waan waaqayyootti toluuf taanee akka jiraannu waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo isin filateera hin dagatina. Waaqayyoon amanuu hin dagatina. Waaqayyoon kadhachuu hin dagatina. Waaqayyoon dhaga'uu hin dagatina. Walii keessan dadhabdoota isin gidduu jiran gargaaruu hin dagatina. Waan gaarii hojjechuu hin dagatina. Hamaarraa fagaachuu hin dagatina. Dhumarratti ergaa qulqulluu Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa kaasee haga 6tti dubbate qofan isin hima. Kunis maal jedha? Yaaqoob maal jedha? Waaqayyoodhaaf tole jedha. Seexana garuu balaaleffadhaa jedha. Seexana balaaleffadhaa jechuun yaada biyya lafaa balaaleffadhaa jechuudha.
seexana balaaleffadhaa jechuun ammeenya balaaleffadhaa jechuudha. Seexana balaaleffadhaa jechuun cubbuu balaaleffadhaa jechuudha. Yaada waaqayyoo immoo tolee jedhaa. Namni waaqayyoodhaan tole jedhee seexanni isatti yoo qabsaa illee isa mo'achuu hin danda'u. Waaqayyo hoggaanuu wajjin hin jiraatu kiyyoon nu fuuldura jiru nu caccaba. Kanarraa kan ka'e waaqayyo ammeenya fuuldura keenya jiru dhukkuma nu fuuldura jiru waaqayyo nurraatti caccabsee faarfattuu maqaasaa dhaaltuu mootummaasaa akka taanu waaqayyo nu haa gargaaru. Amantaa keenyatti jabaannee akka dhaabbannu wal jaallannee wal gargaarreetoo gaarummaa keenya osoo hin dagatin ammeenya daganne. Jaalala dagachuu dhiisne jibba dagachuu gaarummaa dagachuu dhiisne ammeenya dagachuu tokkummaa keenya dagachuu dhiisne gargar ba'uu dagachuutu nurraa barbaachisa. Kanaaf isa kana eegganneetoo dhaaltuu mootummaa isaa faarfattuu maqaa isaa akka taanu waaqayyo nu haa gargaaru. Xumurri ilma namaa yeroo bareedu gaariidha. Waaqayyo xumura hunda keenyaa nu haa bareechuu. Waaqayyo haa galatu.
Sikofa mota duris kan turte harras nejirta barota baranjirta ondoma